Ashamaa harka fuuni akkam jirtu hordoftoota kiyya. Nagaa keessanii nageenya badhaadhaa. Nagaa kooti galataa Waaqayyoo. Nageenya Waaqayyoo mana jirtanitti biyya jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nagaan qabaa galata Rabbii. Hundi keessanuu warroonni amantaa Musliimaa, warroonni amantaa Kiristaanaa baga geessanii. Amantaa Musliimaa jira, soomarra jira, amantaa Kiristaanas soomarra jira. Hundi keessanuu bagattiin singee bagattiin nugee jechuun jaalladha. Nagaa kooti galata Rabbii. Isinis akka nagaa taatan abdiin qaba. Viidiyoo erga hojjechuu dhiisee ture jiraatu bubbulee maaliif naam jechaa jiru. Haalli hojjettis haalli baay'ee naan jechaa jiru jechuu fagaadhee jira. Duun immoo hojii barbaachisa. Hojii akkam viidiyoo hojjechuu barbaachisa. Maaliif viidiyoo hojjechuu baatan viiyoon nama jalaa bu'aa gadi bu'aa jechuudha. Garuu immoo dirqama homaa gochuu hin danda'u kan jiru biyya ormaati. Viidiyoo akka garaa ofitti hojjechuun hin danda'amu. Ana bichaa osoo hin taane ijoollee baay'eedha. Viidiyoo hojjechuu YouTube jechuun biyya ormaatti namaaf hin mijatu hojii wajjiniin. Hojii sanuu fixee viidiyoo nan hojjedha jettee nadhabbii jira hojjechaa ooltee teessee bakka siin dhufu muudinuu namaaf hin dhufu jechuudha. Akkasiidha. Maaliif kanaaf an babbadee tokkoffaa hojii maaliif Ramadaan dhufee eenyumtu hin beekaa hojiin laf jaleedha. Hojiin hin baay'ataa. Manaas takakkaluu jira. Waa meeqa jira. Garuu galata Rabbii har'a geenye waan darbinee hin jiru. Hangana caalus ganaa darbina. Waaqayyoon immoo nu gargaaree hunda keenya ayyaana warri Kiristaanas warri Musliimatis bara dhufus bara dhufu immoo nama biyya keenyatti gammadee sooma dabarsu nu haa taasisu. Maaliif biyya ormaatti ulfaata. Waan hundumaafuu galataasa. Wanti hin danda'amnes hin jiru, wanti hin darbines hin jiru. Jireenyis namatti sulfaatu, hojiinis ulfaatu. Waan nan fayyaadha. Waaqayyoon nu fayyaa nu kenne wanti hin danda'amne tokko hin jiru. Hundarra fayyaadha. Amma fayyaa nu kennetti immoo Waaqayyoon hin hojjenna, hin dandeenya, waan hundumaa dandeenye har'a keenya jirra. Ulfaata jiruun biyya ormaa keessattuu gisee kana baay'ee ulfaata wajjin yeroos argachuu dhiisuu dandeenya. Garuu immoo galata isaa waan hin darbine hin jiru. Hin darbaa giseen kun hin darba bara kana keessaas hin baana jechuudha. Hordoftoota kiyya maaliifin yuutuubii hojjechaa jiru baay'ee irraa fagaadhe jaafaan deemana fakkaata. Maaliifin naam jechaan hin jiru. Baay'eedha. Dhugaa Rabbii yuutuubii hojjechuun abdii nama kutachiisa. Garuu immoo jabaachuudha. Obsaani wanti obsaan eegan tokko dhumti isaa bu'aa qabadhee yaada. Maaliif anis Waaqayyoon na gargaaree biyya kootti galee nan hojjedha tanan eegaa jira. Maaliif ulfaata baay'ee ulfaata dhugaa baay'ee ulfaata. Biyyattuu galanii yuutuubiin nama gargaara. Maaliif hojii tokko haga uummattee hojjettutti yookaan bu'aa argachuu dandeessa yookaan bu'aa argachuu dhiisuu dandeessa. Yeroo kana hojii waan tokko uummadhee nan hojjedha jechuun Itoophiyaatti baay'ee ulfaata jechuudha. Yuutuubii immoo jabaatanii hojjetanii bu'aa irraa argachuu danda'ama. Waan namni jabaachuudha. Warroonni biyya ormaatittis ijoolleen mana madame ta'anii baay'inaan akka gaariitti hojjetan jiru. Garuu immoo kiyyama fakkeenyaaf kaameeraa akka garaa kootti waraabuu hin danda'u. Jarri hin eeyyamu. Ani kilaasikiyaan ala akkanatti hin jiru jechuudha. Hin eeyyamamu. Viidiyoon hin jedha. Jarri hin beeku. Batalee keessattuu hin beekan. Kan ta'uu qabu hin beekan. Maaliif hin jaallatan jechuudha. Hojii dhiistee akkana hojjettee jedhu. Maaliif ani kilaasuma kiyya keessatti wanta nan hojjedha. Yommuu naa dhufu baatee hin dhiise jechuudha. Maaliif amma baay'ee ture fakkeenyaaf baay'ee ture dhugaa. Maaliif naam jechaan jiru ayyaanni was deemu hojiin baay'ataa kanatti ta'a waan baqa hojiin cimaa jechuudha. Innaa akkasii hordoftoota kiyyaa
maaliifin baay'ee tokko intiniidha. Garuu immoo Waaqayyoon nu gargaaree biyya kiyyaatti jabaadhee hojjedhee bakka gaariin hangaa jedhee yaada. Fedha isaatiin wanni fedha isaa ta'e malee wanti nu yaadnee fi wanti nu hawwine ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu immoo karoora keenya Waaqayyoon galmaan nuuf haa ga'u hunda keenya jechuudha. Hawwii keenyaaf karoora keenya dadhabbii keenya Waaqayyoon nu haa milkeessu. Maaliifin baay'ee ulfaata. Isinin jedhaa viidiyoo kiyammoo hoo dandeessan sheer naa godhaa. Warroonni immoo mana kiyya faaraa taatan sabskiraaybii godhaa. Warroonni kun immoo laayikii yaada keessaniif koomentii. Quncee wal gargaartee harbeetii jedha Oromoon galaana garuu namni keenya maal akka ta'e hin beeku dhugaa rabbi. Amma fakkeenyaaf viidiyoo tokko gallakkisan viyuun hin jira. Kan laayikii godhu nama 6 nama 5 akkana. Bas maaliif ittiin kaffalamu garuu namni keenya maal akka ta'e anu hin beeku. Garuu maamiti hin darbiti guyyaan tunis wanti ittiin kaffalamni tokko immoo nakaa godhanii bira darban viidiyoo masaa irra ilaaluu baatan jechuudha. Yoo danda'ame immoo viidiyoo soo nama ilaalan bareeda. Ani fakkeenyaaf daqiiqaa dheeraa gad lakkisu. Maaliifin akka naa ilaalamu jedhee daqiiqaa baay'ee daqiiqaa 10 gadi gad lakkisee hin beeku fakkaata. Maaliifin ilaalamu. Viidiyoon akkanatti yoo mul'atu laayikiin garuu xiqqoo koomantiis barreessaa yaada namaa kennaadha. Nama jajjabeessuun bareeda. Wal bira dhaabbachuun immoo aadaa keenya isinin jedha. Maaliifin namni akka Oromoo baay'atu hin jiru natti fakkaata. Garuu namni keenya Oromoon garuu walitti garaa jabaata maal akka ta'e hin beeku. Maamiti baay'inatti saba biraatii fi Oromoo wal biratti madaallee ilaallu. Sabni biraa xiqqoodha garuu isaan wal jajjabeessee wal guddisa. Garuu Oromoon immoo waan tokko dhugaa rabbi. Tuffii dhaa fakkaata wal tuffachuu osoo baannee wal cinaa dhaabbannee wal gargaarree wal intini guddannee bareeda. Maaliifin namni tokko nama maliin bareedu kophaan bareedu namni nama jechuudha. Akkas isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo isinitti hin dheeressu isiniin jedhaa. Akkuma isiniin jedhee laayikii godhaa, koomentii barreessaa, sabskiraayibii godhaa. Yaada keessaniif immoo koomentii barreessaa isiniin jedhaa. Isinan jaaladha. Horaa bulaa. Bye bye.